Yoo yaa harka fuudhee ashamaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti sodhaa dhaqqabu isiniin jenna odeeffannoo guyyaadhaan dhaqqabdee qabannee isiniif dhiyaatee jira. Odeeffannoo keenya guyyaa har'aa keessatti dhimma ajandaa ta'ee deemaa jiru dhimma magaalota naannoo Oromiyaa kan daangaa Somaaleetitti argaman fuudhanii naannoo Somaalee jalatti deebisuu irratti maaliif deeffame eenyutu deebisee kan jedhu odeeffannoo sirrii ta'e tokko qabadhee isiniif dhiyaatee jira. Dhimma kana irratti hayyoonni Oromoo maal jedhan kan jedhu yaada hayyootaas qabadhee isiniif dhiyaatee jira. Odeeffannoon qabadhee isiniif dhiyaatee kana qofaa miti odeeffannoo biroos waan qabuuf kan gurra isin buusu ta'a. Isinirraa kan eegamu laayikii sheerii akkasuma odeeffannoo keenya hanga dhumaa ilaaluudhaan namoonni jiru miidiyaadhaaf haarawaa taatan sabskiraayib godhaa namoonni sabskiraayib hin goone sabskiraayib godhaa maatii jiru miidiyaa ta'a isiniin jedha. Gara odeeffannoo keenya osoo isin hin dabarsiin dura gara feesbuukii kanaan gurbaan tokko rakkoo hawaasa keenya akkasuma gubaa garaa isaa yoo dubbatu argee dubbiin isaa waan hawwateef akkasuma yaadni isaa yaada sirrii jedhee waan amaneef maaliif hordoftoota jiru miidiyaatiin hin ga'u jedhee qabadhee isiniif dhiyaatee jira. Yaadichis kunootii haga dhumaa wajjin haa ilaalu. Waan takkaa filamanuma jenna gaannutis nama uumamaa biyya furraa dubbata jaanii waan beekan qofa dubbachuunis kasaaraadhaati beeka damnetti illee nu sirrii isaa koomantumanii biyyitti dhalanne kanaatu beektaa Oromiyaadha Oromiyaa keessaa illee Itoophiyaa keessaa illee Oromiyaadha. Siyaasni sun hin dhiisnu wanni nuti tolchuu dandeenyu yoo jiraatte haasawaa kana beeku jimaarra teenyu haasawa lafarra teenyu haasawa makiinaa keessa teenyu haasawa sootanaafuu nuti wanni tolchuu dandeenyu nuti haasawa tolchuu dandeenya akkuma chaayinaan ammoo waa uumuu dandeessu jaappaan waa tolchuu dandeessu barka kennaadha beeku waan afrikaa kanaa kan nefaa ta'uu mala kennaan haasawa tolchuuni nuti sama haasawuma tolchinee tuma haala biyyaa irraa xiqqishoo waa'isnee odeessina. Kanaaf gaadhimma mootummaa Itoophiyaa kana yeroo garagaraatti dubbachaa jirra namoonni hedduunis garagara facaanee adda facaanee wal salaa tokkummaa qabu kan dantaa dhuunfaa jala galee jenereeshinni akka keenyaa kun kan biyyaa baqatee akka keenyaa kun biyyi namaa keessa hasalaa biyya keessa taa'ee jenereeshina xiqqishaa lafaa ol deemuuf akka itti dalaganii fi akka itti dafqan akkaataa islaa ittiif jijjiiruu danda'an hojjennee islaa dhaloota biyya teenyaa garsiisuu qabna. Generation lafaa ol ka'u dhaloota lafaa ol ka'aa deemu guddachaa deemu akkasii barbiitee amma biyyi takka gisee guddachaa deemtu maal laala ni beektaa gaalli maal dura deemuu laala maal dura deemuu laala jedhan akkasuma ilmummaan namaa kunu namuma isa dura deemuu laala jechuudha biyyootuma feetan yoo dheetaa ilaalte yoo amma Afrikaa deene yoo Itoophiyaa deene yoo biyya biraa deene illee generation ko inni laalu namootuma isa duraan laala jechuudha yoo namoonni isa duraa san gajji'ee dafqee dalagee wanna kagodhu taate adeemsaa san mataa jechuudha. Nutis gaa adeemsa biyya teenyaa kun gaa jenereeshin kun gaa kaslaa umrii tanaan teenyee biyya teenya keessa teenyee dafqinee daleeynee hulii haa taatu dhagaa cabsoo haa taatu jimaa dha'uu haa taatu waanuma naannoo keenya jiru haa taatu daleeynee gajjannee biyya teenya keessa daleeynee silaa dhaloota biyya teenyaatu waa barsiifnu biyya teenya irraa baqannee biyya teenya keessaa baane jechuudha. Kun hundi maali gaagaminsa siyaasaa biyya teenyaati gariin ammoo biyya keessa taa'eetuma fedhii fi faayidaa dhuunfaa isaa guuttachuudhaaf dirqamni isa dirqisiiseetuma mootummaa wajjin faarsee bulaa ta'ee achi garagalee jechuun faarsee waan rabbii isaa heera jireenyi itti kaa biyya teenya sanis ol ka'ee jira biyyaa baqachuu irra faarsee buluu jedhuma taa'ee biyya keessa taa'u jira jechuudha. Haala kanaan gaa biyya teenya kanarra deemaa jirti nutis warri biyyaa beekuun waa'ee biyya teenya irraa xiqqishu nama dubbannaa amma gaa waa'ee mootummaa kanaati mootummaan kun erga aangoo qabate gara waggaa 8tiif deema. Waa takka uummata Oromootiif hin goone waa takka uummata biyya saniitiif hin goone wanni inni godhee wanni inni walii galee paarlaamaa biyyattii ol seene wanni takka taateen jirtu jechuudha nageenya biyyattiin hin fida bulchaa keenya qaamaan gorra jiru kana nageenya biyyattiin hin deebisa uummata siyaasaa paartiilee siyaasaa biyyattiin galcha kanaanis ni godha waa dhibba takkaanis ni godha jeeti waa aadaa nu galee waa aadaa san diige tanaaf gaa nuti gaa nama waa aadaa nu galee nu diige akkami jala yaannetti nuti biyya dinnee jala as garagalee nuti warra as garagalee sanirraa warra hayyoota Oromoo warra qabsoo uummata Oromoo kana tolche warra Oromoo fi Oromiyaa tana bocee kaartaan Oromoo fi Oromiyaa kana je'ee lafa kaa'ee jalatti hiriiree jira jechuudha. Warri lafa beeku warri mi'aa lafaa beeku mi'aa lafaa qabu warra beeku jira ammoo Oromoon mi'aa biyyaan beeku biyyattitu mi'aasii warruma keessa jiru beeka malee kabiraan beeku jechuudha. Warri mi'aa beeku haala lafa jalaatiin lafa babal'ifachuu daangaa lafaa bal'ifachuu deema jechuudha. Nuti ammoo keenya ka'aan gorra jiru mi'aa biyyaan beeku mi'aa sabaan beeku dantaa garaa isaa gisee guuttatee adeemsa biraa deemaa jechuudha. Wanni inni barbaadu jechuudha wanni inni tarkaanfachaa karaa biratti deemu maal godhaa deema jechuudha. Dantaa isaa garaa gisee guuttatee mi'aa biyyaan beeku jechuudha. Tanaaf biyya gurguruu waa harkate waa butachuu firasaa aangeessuu nama isaa harka lafa jalaatiin maallaqa jechuudha. Wanni inni maallaquma jechuudha addunyaa jala cawwatu haa ta'e jechuudha. Tanaaf egaa daangaan Oromiyaa kabajamuu dhabuun warri silaa aangoorra bahee daangaa Oromiyaa kabajuu dhabuun meenullee kabajin uummata Oromoo guddaa bal'aa kanan kabajin uummata Oromoo bal'aa kanaa haa hafu. Mootummaan tokko yoo biyyaa waan goone amma biyyoota guddate yoo laalte mootummaan uummata likkii galcheetuma biyya sanii nagahee bareedaa kan daangaa biyya sanii kabajeessa. Mootummaan uummata waan goone
khabiyasanii waan goone haala kamiin deeggaramume mootummaa lammiileen biyyattii harki caalu biyya Arabaa keessa jiran nuti baqannee biyya namaa tana keessa jira kaan achi Soomaaliyaa tana keessa jira biyyarraa baanee okkee nuun tolle biyya saniif hin tolle kabaja biyya sanii ne biyyoota ollaatii wajjin nagee hin finne Soomaaliyaa wajjin wal lola biyyoota hundaa wajjin wal lola mootummaan kun akkamiin deeggaramee haala kamiin deeggara jettamee isin warri biyya keessa taa'ee mootummaan keenya akkana mootummaan keessan akkas yoo kaafirri keessan aangoo mootummaa keessa jiraatee harka lafa jalaatiin waasii godhe calgatteetuma yoo ufteetuma deemte irra sii wayyu haala kamiin nu amansiistee mootummaa kana as garagaraadhaa hoota mootummaa kana wajji dhaabbadhaa abbaay maarree goonee jirra maarree diblaayitii goonee jirra diblaayitii Oromoo biroo beekuu tokko dhaabuun haala kamiin nu as deebistan biyya teenyaa kabajan kannine nu kabajan kannine biyyarraa nu baastan akasi tanaaf mootummaan amma jiru biyyattii san keessatti guutumatti deeggaramuu hin qabu warri duraanillee deeggaraa jirtan jalaa gura eegaa duratti illee waan nooma siftanii qabdan biyya teenya addunyaarra maallee kan godhe Afrikaarraa sadarkaa akkanarra geessise jaanii waan isin fidanii jira jechuudha amma haala kanaan daangaan Oromiyaa kabajamaan jiru daangaan Itoophiyaa kabajamaan jiru mee haala kamiin deeggartan koota as deebi'aa hayyoota Oromootii wajjin hiriira warra akka Profeesar Mahammad Hassan warra mootummaa Itoophiyaa dhibba meeqaa wajjin dalagee jiru warra akka Jaaltahaa Ali Abdii warra aabaa watan jalqabarraa kaasee hanga ammaatti keessa jiru qabsoo uummata Oromootii fi qubee amma itti haasofnu kanarra warra daaraa ta'ee barreessee lafa kaa'e warra Oromoo fi Oromiyaa tana wareegam guddaa kan kootaa kanaa wajjin hirmaata warra akka Jawaar Mohaammed hawma dheengada faana turtan gaarree warra raftaniif gaa angama afaan itti maaliif kana duraan arrabse gaafa ta'u gaafa inni duraan najoo gaafa san hin beenu gaafa san arrabsanii akkaan itti deebi'ee wanna joo dhabee wanna jennee diimaa tamatti dhumne warra akka Jawaar Mohaammed warra qabsoo uummanni Oromoo waggaa meeqa irra dhume taaptaa godhee araa kiiloo gahee akka kan taatu akka malee taatu amma qabsoon ka araa kiiloo orma seentee beeku jallaa keenyaatu waliin dhahee fudhatee warra akka isaa kanaa wajjin hiriira booda manuma hiraartan ma haala amma deemu jiru kanaan gaafa lammaan achi as bee waan jee akkamitti karaa kanaas deebuu teessanii na dhibu jira malee booda karaa kanaasuma hiriirtan koota karaa kana as hiriira maali kana booda ummanni Oromoo jabaatee jira hatta sadarkaa federaalaa keessallee jiru ayyoon jirre jallaan keenyallee taatu sadarkaa federaalaa keessa ol seenee jira kana booda qabsoo butamaa qabsoo gamana butee amaarree fudhata waan isaan ittiin soban jechuudha qabsoo uummata Oromoo araa kiiloo keessaa baasuuf deeman warri maarree ta'e warri biyyaa bakkatee biyya namaa keessa taa'u bakka biyyaa deeman gowwaan alaga firraa beetee alaga firraa laata خيرنا أكمل في رابطة لا تجوا يروحون سجيسان بيتو مالف نمني على جال ليو صدا كتي بيك كلابتي يوغا نمه سجنا يروحون لا لا كلابتي سكوبا سكابي ونسكورو خيرون ديس سجيسا جو هايون نوتي خران وكم سيدان دين وكم سبعة بيا ديمن بيا باني تي أوروميا ماري غورو ديمن كابسو أمة أورومو راكينو باز ديمن مي كابسو أمة أورومو راكينو سينتون مي معلومات أمة أورومو خنا بوفته بوا أمة أورومو تي بوفته تكافي لماس نخايا فتينيا جما بقوازا جيني كتيبلوا كنا kabajan gole lafatenya kabajan gole lafatenya le budu yeju jima kenya rabu kasani lafti kamadi tawu didde harakan nejo kana mama fase bulan kenya to pata kos bedi ni Jawaar mama mare teina Jawaar mama tatu Jawaar duba Jawaar mama tatu ya ber mal na fakata magdi na kala ina bar Jawaar mama mali malaka non kan ni nutis kun sawo jid abanne gafa inni mane da sin so sawo jin Jawaar mama jecha turre mali fi akanate afera mes khotu malaga frodon kana gafa sin china dabate palmada ibro khotu malaga frod aku wallahi desa nama debbi motumma bira garata dabdani Jawaar bira le garata dabda mali me gafa namde sala farson gafa san fastani wanar katina sala gafa san fastani ummati intar katan jechu amma wille dabdan jechu dirra dawa ta de gadda khaisati yuhalin policy bute nama jibtan rahabbata kan dubbanne bar habbata kan dubbanne hadi marto ka bordadde la fasena jo je walle ba se wagga me kadro yero bordadde la yuhalin policy dufte nama jibtu jechu da kan dubbanne karra gabbe hayyoota Oromoo warra akkasitti taa'usan keessa Jawaariitu isaan kan waliin qabe Jawaar qofaatu isa keessa dubbata jee isaa qofa keessaa qabatee arrabsuun bordaddi kaleessa sagalee teessanii afarra sagalee ta'uu dhabe jechuudha. Daangaan keenyan kabajamne namni keenyan kabajamne lafti keenyan kabajamne maaliif deeggararee mootummaa maaliif deeggara hin deeggaru deeggara adeemaa of eeggatin keessa jiraachuuf deeggara. Ni laata nabiyyi amma tali bara aangoo irratti hin bahin durumaan wanni ni jee. Dirdawan seeraan je akka seera caffeetiin je dirdawan rarraateeti jirti federaala taatee namne yeroodhaaf hanga ammaatti dirdawan amma federaala taane rarraateetuma jirti jechuudha. Fannoo irraa gabbuusuu sodaateeti
Kaduraan dirraan fuulduratti inni sirreessinaa jee dubbate oduu aangoon qabatin jechuudha. Dirraan waraanaa bisa tiin nama osoo uumaatti dhiyeesse. Kadir jawaa dhufee dhagaa gadhaabeef wanti taaf. Achi keessa kaa'eef jechuudha. Siidaa nama deengata dhaaban kana siidaa kana buqqaasuudhaaf amma dhaloonni amma nuti dhaloonni ilmaan keenyaa siidaa kana achi buqqaasuudhaaf waa meeqa fudhata jechuudha. Wanni kadir jawaa deengatichi dhaabesan. Uummata afran qal'ootiif goyii tolchite goojjota kacha keessa tolchaniituma. Warra qobalchisaa wallahi laati. Goojjota kacha keessa tolchaniituma. Kanaaf akkuma tolchite as kun jiqaasoo malee fuudheetuma dhagaa bu'aa dachi kaa'eef. Amma dhagaa sana eenyuun jiqaasa? Dhagaa tokko ciiqamnaas hin jaan jechuudha. Cinaaksaniin hin kabajamu. Dirra dhawaan hin kabajamu. Meenullee numaatii miti nuti faayidaa miti. Hawaasa kana yoo fayyade caba kun jirtaa osoo nattu kaanii ta'e kaan biyyaa baate kaan paarsee bilaa boote kaan hidhaa galchite daangaa maaliin nun kabaju? Daangaa biyyattii maaliin nun kabajamu? Kanaaf nuti mootummaa kana jala hiriiruu wanni dhiibneef tanaadha. Waan waada nu seene qeesaa takka nun goone. Keessattuu warri hawaasa jedhii maaluma bakka mootummaa kana deeggaru na dhibaa baran. Waan harkatee kan mootummaa kana deeggaru. Moo intalaajeera qeedii caffee keessa jiru. Warri amma warra faarsee bulaan kun beektaa faarsee buloonni amma gabbaan kunan yoo barbosummaa keessaa obaani bar waan guutiin gosan bar biyyatan namaa tana keessatti moo wanni nu hafte yoo jiraatteen isin jee bar siidaa nama gosa keenyaa biyya namaa tana keessa qof dhaabuu qofaan noo beekur waan isin nu buuftan moo arra akkamiin numaa gaddeeftanii siyaasa oromiyaatiin bitaachuu feetan hayyoota oromoo guddaa kana warra kabajaa qabu. Warra gaafa isin gosummatti deddeemtan bikka takka hin dhaabbatin warra isin galma gosaarra iyyaamtan deemaa bee maganjii isin jalaatitu akkamitti isaan kana dura dhaabbatanii isaan kanaan mormitan akkamitti isaan kun sirrii miti akkamitti jettanii moo isaan kana nama lamaan akka argetti bee isaan keessa jiru kana achi keessaa baasuufi baay'ee xiqqishoomsa gaafa lamaan achi bee lamaan maarree ta'ee jira lamaan dura maarree ta'ee teessaniiti qabbanaawaa deemaan dura qabbanaawaa. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa yaadicha booda walitti deebinee jirra. Yaadicharraa waa hedduu akka baratan waa hedduu akka hubatan abdii qabna. Gara odeeffannoo keenyaatti isin dabarsina. Odeeffannoon keenya waan dhiyeenya kana ajandaa ta'ee deemaa jiru dhimma magaalota naannoo Oromiyaa jala jiran kan daangaa Sumaaleetti argaman fuudhanii naannoo Sumaalee jalatti deebisu maaliif barbaachisee eenyutu deebisee eenyutu harka keessaa qaba kan jedhu xiinxalaan siyaasaa fi hayyuun Oromoo Jawaar Mohaammed akkas jechuudhaan dubbii sirrii takka dubbatee jira akka ta'anitti isiniif dhiyeessa. Hubachiisa jechuudhaan barruusaa kan jalqabe xiinxalaan siyaasaa fi hayyuun Oromoo Jawaar Mohaammed akkas jechuudhaan dhimma ajandaa ta'ee amma miidiyaa hawaasaa deemaa jiru irratti yaadoo fi kaayata. Gaafa qabsoon itti jabaattee muddaman mara qalbii hawaasaa facaasuuf jecha uummata ollaa nagaan waliin jiraatu walitti buusuun tooftaa beekamaa mootummaa biyya sana bulchuuti. Ammas kun uummata Oromoo fi uummata Somaalee haaratti walitti buusuuf shira xaxamaa jiru akka ta'e mallattoolee argaa jirrudha. Uummanni lamaan kun gaafa qabsoon qeerroo cimee ture wal ficciisamaa ture. Araaramee waggoota torban darban kanaaf nagaa argatee ture. Garuu torbaanota darban kana bordoddee hanga Dirree Dawaa Baalee hanga Mooyyaleetti Somaalee fi Oromoo walitti buusuun lubbuu namoota hedduu darbee ture. Ammas walitti bu'iinsa kana daran babal'isuuf yaalamaa akka jiru wantoonni akeekan ni jiru. Dhimma magaalaa Mooyyalee kana qaata furmaanni itti ture. Waggoota torban darbe didanii turan. Kanaaf yeroo kanatti gadiin bahan yaadadhaa bulchitoota naannolee lamaaniyyuu Abiyyutu kallattiin ajajam. Heeyyamaa fi qajeelfama isaatiin alatti tarkaanfileen akkana irra deddeebiin hin fudhataman. Kana hubachuun uummanni keenya lamaanuu shira kana fashaleessuun nagaa isaa akka tikfatu dhaama jechuudhaan xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed dubbii tana lafa kaaya. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa odeeffannoo guyyaadhaa qabadhe isiniif dhiyaadhaan galma odeeffannoo keenya biraatti nama walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayibiin godhee sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna akkasuma laayik sheer gochuudhaan jajjabeessaa dhaamsa keenya yaadaa fi odeeffannoo qabdan gara komantiitiin nuuf kennaa waan hojiin turtaniif galatoomaa ulfaadha.